irraa bu'aan argamu jiru waan ta'eef waraanni kun dhaabbatee karaa nagaatiin nagaadhaan wajjin jiraachuun karaa nagaatiin qabsaa'uun bu'aa guddaatu irraa argama jecha. Bu'aa gar hundumaatti damee hundaanuu bu'aa guddaatu irraa argama waan ta'eef inni kun haala gaariidhaan hawaasni gammadaadha. Qalbiin hawaasaa uffay jedhee yeroo ammaa kana namni hundumtuu karaa gammachuutiin dhimma kana simataa jira. Kanaaf kun immoo sochii siyaas-dinagdee akka biyyaatti taasifnu keessatti bu'aa guddaa qaba jechaadha. Waraanni dinagdee balleessa, lubbuu namaa balleessa, barumsa irratti gufuudha, misooma kamiifuu gufuudha. Kanaaf akka yeroo ammaa kana mootummaan fi uummanni kun kaka'umsa dinagdee qabuun yoona kana baay'ee deemnee kan dhufu karaa adda addaatiin sagantaan kun akka fashalaa'ee namni wal waraanu wal saamuu fi wal ajjeesutti garagalu rakkoo guddaan uumamee jira. Kanaaf mootummaanis kallattii kana qabatee waamicha dhiyeessee yeroo immoo waamoonni sababa kana araaraan fudhatanii of kennanii biyya isaaniitiif misoomaaf of kennanii galuun isaanii kun baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf kun ammallee tuufoo qabanna. Marii fi marabbaa qofaadhaan rakkoo nageenyaa hiikuun barbaachisaa fi murteessaa akka ta'e safuu isaatiin uummanni bahee iddoon itti araara waamichaa woboodhaaf dhiyeesse tureeraa jechuudha. Woboonis baay'ee gaariidha jennee kan laallu safuu uummataa ilaaluudhaan, gaafii uummataa ilaaluudhaan, dararaa uummataa ilaaluudhaan hawaasni baay'ee dhiphachuusaa fiixatti ba'uusaa arguudhaan gaabbanii araara kanaaf iddoo kennanii deebi'uun akka guddina keenyatti akka gaariitti mul'ata. Ijoollee hawaasa keessatti gammachuu guddaas kan akka ta'etti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf bifa araaraatiin deebi'uun kun waraanni bilisummaa Oromootis Oromoodhaaf hin dhaabbadhe yoo jedhu, Oromoofiidhaaf hin qabsaa'a yoo jedhu, filannoon inni qabus immoo Oromoodhuma isa gaafate sana, hawaasuma isa gaafate sana waamicha araaraa dhaga'ee deebi'uun gaarii akka ta'etti isaanis kan jedhan immoo waan sirrii akka ta'etti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Haa ta'uti wal faana waraanni kun galeeraa jennee yoo ilaalle ta'e wal faana galee dhugamee xumuramee hin jiru. Haa ta'uti kan galee akka gaariitti hawaasa keessatti fudhatama argatee jira, iddoo gaarii argatee jira. Kanneen hafan isoo galan immoo nageenya keenya waaressuudhaaf iddoo guddaa qabaata jedhameeti yaadamaa jechuudha. Haa ta'uti kun qofti immoo gaadhaa jechuun hin danda'amu. Waraanni gale kunis ta'eeti hawaasti immoo iyyuu araara kana akka inni uumamuu fi haala mijeessuu keessatti simate kunis mataan isaa nageenya waaressuu keessatti gahee yookiin shoora taphachuun irra jiraatu bal'aatu jiraachuu malaa jechuudha. Kanaaf inni kunis akkuma waamichi godhame sun araarri itti fufiinsaan gaggeeffamuu danda'u irra jiraata mootummaa fi waraana woboo jidduutti jechuudha. Wanni sarraa bade kan jirre amala isaa badee deeme waamadhee haadha siinqee abbaa gadaatii fi akkanumatti hayyuu seera caffeetiin isa lallabadheef ilmaan kiyya sun har'a naadachaa akka jiran waan ta'eef kana amala bade malee kiyyeedhee waamadhee kiyyumaati mootummaan kiyya tahee na waliin afoo dhaabatee gaaraa laga bosona na waliin hulluuqee isaan guuruuf hin galateeffadha. Ammas ka hafelleen akka naagaluuf kunnoo ka qillee taftelleen galii guyyaa kanaa kunnoo Oromoon sikkoo mandoo akkasitti kunnoo mogolee Oromoo hundaati ardaa murarratti murate ati kiyyaa galii kabadelleen galii kadu'elleen si owwaladhaa galii kunnoo kudhan qabdu fujaan qabdu gumaan qabdu kiyya amala baddee galii seeraa muramte mure jedhee muri. Araara fuudhanii warri bosona jiranis araaran deebi'uu isaanii gammachuu guddaa maal ilmaan abbaa tokkooti nu. Ilmaan abbaa tokkooti kaleessa waliin miidhamaa turre ilmaan abbaa tokkoo adda bakka lamatti isaanii jahaadii adda addaa qoodamu kun salphina guddaadha. Kun hin barbaannu karaa nagaatti walitti dhufanii karaa barumsaatti walitti dhufanii karaa ilaameef walitti dhufanii araara taa'anii wal mari'atanii waliin biyya tana guddisuu misooma qabeenya qabnu kana waliin Afrikaatti fakkii ta'uu qabna malee addaan qoodamnee gargar deemnee bosona seenanii bosona kun ilmaan abbaa tokkoo wal nyaachuun rabbi birattillee nama birattillee badduudha waan ta'eef kanaan wanni nagaa caalan jiru wanni nageenni caalan jiru nagaa kana wal fiduu qabna irree takka ta'uu qabna afaan tokko ta'uu qabna qabeenya jiru wal fiduu qabna tokko ta'uu qabna itti gammanna araara kana itti gammanna. Dhugumatti waamicha mootummaan keenya araara jedhee warroota bosona jiran waame kuni nu biratti kiiloo guddaa qaba nu biratti gahee guddaa qaba. Dursumaayyuu mootummaan tokko yeroo hunda nagayaa hulaa isaa banee diriirsuun waan guddaadha. Eegasii ammoo warroonni bosona jireelleen dhagaanii galuun waan guddaadha. Nu akka jiraataa ganda kanaattillee akka lammii Oromoo tokkottillee gammachuu guddaa hagana jedhamne gammanne kunillee fuuldurallee warroota hafanillee fi waamichi kun itti dhihaate isaanii godhamee isaan ammallee warra hafanillee galuu qabanii Oromoon nyaatu Oromoon tokko kun wal dhagahuu qaba. Kasanirraa immoo akka godina keenyatti nu dursumaa godina kallattii nagaatiin tokkoffaa
lammaffaa tahee akka godinoota Oromiyaa keessatti beekamu kun ammoo dursuma baalee waan nageenni ta'e dursa waan beeynuuf dura gaafa biyyi as dura nagaa qabdu nu guyyaa san nagaa dhabnee waan ammoo nageenni boora'e biyya godhu waan hawaasa godhu waan barumsa godhu waan misooma inni godhu waan beeynuuf sanirraa waan baraniif nagaa keenna dhibbarraa dhibbafti nu hunduu qaama nageenyaa taanii halkanii guyyaa akka nageenya keenna wanni takka illee hin seenne eegaa jirra. Kanaaf fuulduralleef nagaa biyya teennatiif wardiyyaa taanee qophii